من نغني كجو عرافي أري والبرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتنا بليان موضوع الغضب دلن سوجا ورادبان دلن سون حياة خينيا غيستي جروف جرينيا خينيا غيستي جيرا ما كمان رفيدا دلن سيرون جو آرون دلنون نمني تكو مفتشون في آرون تكما أجنم آرون جرينيا خينيا غيستي جيرا ما كمان رفيدا دندا شريعة الإسلام غيستي شريعة الإسلام مالنا نجتي نبي كينيا صلوات ربي وسلامه عليه لا تغضب فردد مرارا لا تغضب وقصدي نبي صلوات ربي وسلامه عليه لم تجتك وقت رفيقا فتين هنا عارين نما نارين جاني النبي صلوات ربي وسلامه عليه رامسي نبي وقصدي هنا عارين جاتشوتي دي بيخم عليه عاري أفكتين النجرو تينيا خيسا كابو هدو قدو عرافي هدو يجيرم قدو عنو ركابا ميدا قدو عقابا جاتشورا ومن نغانيا كجو عرافي أري والبرجان عرافي أري والبرجان نمني يرو هندا عارو أما تنات أرين سين فجاتي هدو إنكي خيسا قدتا جرو قطو يرات دايجو إف مغيتي في أفركسو إف مغيتي هذا في دواني فنسو دايجو مالين يرو هندو ومندت عارون ومندر راهواتي مو واني بدي واني تلوسي تلتي وهند لافتر لالو مال قوتي أكاتي جرو نجيا جرو قمتشو ده جرات ستاس زيجو يرو من تنا خنا خيستي هاوس خينيم واني نمارسو بايدا وانا مارسو هنداب جتشيو قبتشات مبولة أكبت يجات مبولة وان اندن ديني وانا متركان قبل فاراب جتش آراولون غاريمتي وان ديبس هندن ديني فاراب جتش آراولون غاريمتي وان قدو دندي سرتي آرون آرو شريان هيما قوتي ويو شريان ربي بدي آرون دي ربي تكو بدي آرون نيجيما قالوا كلمة وما هندب وانت تيكو هندب برشوكو هندب كجابتي فكاي برشوكو من هنا جابتي تيجزي هندب أكمل وين كانت هذه توانت تكو هندب آرون برباجيزو آري عمرنا ما قباب سايا أكجون أمني هيوتا عاريتا كفادراتي إيجا كاما خيسا أكسر الدم فتاسيس أكسر الدم فتاسيس شو دهنا أنيرا هنقدر تجعله كيسين تاسيس دلقات يدوم ميس أني دنيا تيجون أشرا مالتو نمدوشو دندا لكوبين أني نمدوشو دنديسي إبان إيجا إني هنقدر دبلو أول يا إنسي كاما خينا خيسا يرونو تيارو ديمو hanga dur dabalu ol dabaluudhaan fayyaa keenya irratti rakkoo guddaa dhiibbaa dhiigaa hajaamtu nurra geessisuu danda'a. Gara biraatiin yeroo kana keessatti hormoononni qaama keenya keessa jiran hedduu burqisiisa guddaa burqan. Fakkeenyaaf hormoonii garaa keenya keessa asiidii hydrochloric asiidii jedhamtu kan cimaadha jabaadha kayoo irra buute jalaan boo danda'u. Asiidii cimaa rabbiin garaa keenya keessatti jarmii adda addaatiin fixuudhaaf nuun tajaajiluudhaaf rabbiin nu uume. Yeroo nuti dallan nurratti immoo hormooniin kun baay'ee burqa. Yeroo baay'ee burqu irratti garaacha keenya irratti humna isaatii ol hanga inni barbaadu ol yeroo irra burqe maal godha garaacha keenya uruu garaacha keenya irra dhiibbaa adda addaa taasisu dhukkuba maaliitiin qabamuudha carraa fida dhukkuba gaasterik kajennuun yookaan dhukkuba coggaarraadhaa fiduudhaan jiruu teenya keessatti jiruu bushooytu akka jiraannu taasisa. Coggaarraa nu qabachuun ammoo mataan akka nu dhukkubu taasisa. Akka FGBnu nu taasisa. Yeroo nyaanni hundi kan nurraan dalane nu taasisa. Wanni nyaanni hundi kan gubuu nu taasisa. Sanirraa kaasee hiraar cinqachuu dararamuu adda addaa keessa nama galcha jechuudha. Kanaaf aaroon ifumaaf rakkoorree buusuudha jechuudha. Dhukkuboonni akka dhukkuba sukkaraa addunyaa irratti hadawaan qabne yeroo ammaan tanaa gaduma buusuu fi ol ka'uu isaa eeggattee ofirraa jiruu ta'e eeggachuudhaaf kanama saaxilu irra hedduu parsantiin 70-80 ol maalirraa dhufa aaruu irraa dhufa jechuudha. Waan xiqqoo hundatti aaraa yoo oolte beel jechaatuma yoo oolte hammi sukkara keetii baalaansii dhabuudhaan achi boodan gara baalaansiin sii deebuu diduudhaan disordersi duraa tahee takka gabbu'aa takka ol ka'aa takka gabbu'aa takka ol ka'aa kontirooliingii isaa san duraa balleessa jechuudha. Maaliin aarree nuti aaruu sadarkaan aaroo keenyaa jechuudha. Gara biraatiin wantoonni akka onnee keenyaa wantoonni akka kalee keenyaa wanti hojii hojjetan kun hundi akka disorder ta'an akka hojii sirriitti gaggeessuu hin dandeenye taasisuu irratti gahee olaanaa qaba jechuudha. Maaliif dallanuun yookaan aaruun jechuudha. Kanaaf jiruu teenya keessatti haadha manaatii wajjin walitti aaruun jira, ollaa wajjin walitti aaruu jira, nama karaa deemuun bakka dalagaa walitti aaruu jira. Waan nama aarsu hundattiin aara yoo itti jiruu irra jiraachuun kee ni xiqqaata jechuudha. Kanaaf maaltu nurraa eegama?
hanga dandeenyu takkatti ifa eeggachuudhaatutu nurraa eegama. Hayyoonni ulamaa'iidhaa waan tokko lafa kaanii jiran. Namni tokko yoggaa aare maal godhuu qabaa waan jiru jechuudha. Beekuudha. Aarri hojii shayxaanaarraa ta'u nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi namticha tokko nama lama kan lolu jiran dhufan tokko aareeti fuulli isaa kunuunti jijjiiramee akka didi nabiin rabbi salawaatu rabbii wasalaamu alayhi akka laalee silaa jecha takka jee gurbaan kun aarri kun irraa bu'aa jaa maal yennaan a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim. Aarri maal jechuudha hojii shayxaanaarraa jechuudha akka nuti waan hin taane hojjennu akka nuti karaa hin taane deemnu hojii shayxaanaarraa waan ta'eef hojii shayxaanaarraa ta'uu kana yoo beeyne kanarraa beeyne a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim jennee daareeshin duraan irra jiru san irraa yoo jijjiirree waan irra jiru san aaruu yoo baanne furmaata tokko jaan lamaffaadha irratti jaan ulamaa'iin bootaatti aartisa yoo jijjiirratte kaatii bootaa san irraa yoo deemte dandeettiin shayxaanii gara si dhiibuu fi waan san si gochuudhaaf qabu si duraa xiqqaata jaan irraa xiqqaata shayxaana duraanii badee jaan dubbiin bootaa san irraa deemnaan ati bootaa san gadhiisuudha qabda jechuudha. Sadaffaa wanni ati godhuu qabda as-sukuut jaan yeroo aarte keessatti wanni ati afaan keetirraa waan hin taane ta'uu danda'a waan booda isheen ta'uu danda'a waan jiruu teessu dura balleessu ta'uu danda'a. Yeroo aarte nama aqila namaatii fi gamna namaa yoo uste jee yeroo san keessatti aarte usuun hanga takkatti rakkoo yeroo aaraa san keessatti aarri sun akka turuuf yookaan akka daranuu si qabu yoo loltee akkamitti hattee daranuma si biljechaa deema shayxaannis daranuu ibiddatti kaayaa deema ati yoo gaa san keessatti urte waan san qabbaneessu irratti hanga takka yookaan gara parsantii 25 gad deebisuu dandeessa. Aara silaa gara parsantii 100 deemu jechuudha. Usuunis dandeettii guddaa qabdurraa dandeettii guddaarraa jira. Ammas aara liqimsuu danda'u firra usanii liqimsuu danda'uudha. Gaa uummata keenya wanni godhuu qabdu waa hedduutu jira. Namni wal kaadimiina al-ghayza wal afiina an-naas wallahu yuhibbul muhsinin rabbiin ayata warra irra namaa kutu awwaa hundatti namatti hin aarre. Ustaaza kiyya tokko jira rabbiin isaanirraa jaallatu. Gaaf tokko reediyoo takka qaba gaafa dur reediyoon isaa warra jabaadhaati. Isa malee namni ganda keenya keessaa qabu hin jiru irraa fuudhee hin cabse. Isa akka itti jaallatu beeku sana akka itti himu wallaalee rakkate. Asuma jiru gaasilaa wanni badee harkamuun saafan qabu harkinaan Abdurrahmaan ni rifattee minaan jee eenje. Badee eega takka biti maaraa rifatta jee. Anis hedduun jaaladhaa ni beekta garuu eega takka bade maaliin godhate. Eega takka bade ganaa falli jiru kabiraa tolchuun ni danda'ama faayoo yaadne malee alloluun sitti aaruun hundinuun barbaachistu akkasuma mana keenya keessatti waa garii waan kute takka jennee aaruu odoo baanne jireenya keenya keessa fooyya'ina adda addaa fiduu kan dandeenyu taana jeetii yaada jechuudha. Kanaaf yaa hawaasa keenya aarri rakkoolee adda addaatiif nu saaxila. Rakkoolee hangaree fullee isin himeen ture. Miimmas rakkoon biraa kan inni nuu fidu maalini beektaa? Addaapteeshin waan jedhanii jira. Yeroo hunda aaraa yoo oolteeti fuula keenya kanarratti barruu barreeffataa deema. Cinqii adda addaa fuula keenya kanarratti maxxanfataa deema. Taappeellaa aaraa jechuudha. Osoo ni fe'atu numa aartu boodarra maal taatanii beektaa? Nama oduma karaa deemuu gizee gammachuu jirullee numa aaru fakkaatu. Namni gizee seerke sakhiyyaa maanatti aaraa kun. Haahummaa fuula na guura hanga jaan takkatti. Ati gizee deemtu ta'u nama fuula guuraa deemu. Nama gammachuun takka raam yoo gammachuullee gammachuu irraa mul'atu nama yeroo hunda aaru. Fuulli isaa gizee hunda bineensuma kana fakkaatu. Taatee deemuudhaaf saaxilamta. Namni hundi kasi harka hundi si jibbuuf saaxilamta. Nama aaraa oolu namni hin jaallatu. Nama gizee hunda fuula guuree deemu namni hin jaallatu. Gizee hunda fuula guurtee deemu addaapteeshina sitta. Addaapteeshina jechuun ati amala godhachuu jechuudha. Amala sitta. Asii wanni takka taate sunistis ni aarta, ollattis ni aarta, nama karaa deemuttis ni aarta. Nama deemu kana hundaas si aarsa oduma aartu addunyaa tarroonni nama aarsu baay'eedha zaban ammaa fa'a. Haalli poolitikaa si aarsa, haalli maarree si aarsa. Wanni hundi si aarsa. Garuu haa ta'u malee wanni nama aarsullee nama aarsa. Haara immoo addunyaa tana qoflumaan, seeqinsumaan, dabarfachuu, hiraaruu dhabuu, cinqachuu dhabuu, waa hundatti aaruu dhabuun. Wanni garii rabbumarraa taatee itti amanuun. Kanaan sammuu ta'eef amansiisaa. Hanga sunniis takka jiruun isin waa xiqqoo yaabballeessu. Jiruu xiqqoo tana gizee hunda gubachaa ooluudhaan if gubdeef hin balleessin. Kanaan siidhaama fadha akka obboleessa tokkootti wanni nama aarsu baay'eedha. Waan nama aarsu hundatti isin aarin. Waan nama aarsu immoo waan akka shari'aan baduu, waan ammoo akka diinkee baduudha, waan akka identitiin tee baduudha. Kun nama aarsa. Aarsullee garuu karaa furmaataa deemu malee aaruudhaan hin cinqin. Furmaata barbaade malee aartee dallanuudhaan hin cinqin. Gizee hunda fuula guurtee riiba dhabdee akkamitti jechaa ooluudhaan hin cinqin. Karaa furmaataa waan hojjechuu qabdu hojjedhu waan hojjechuu hin qabne taatummoo ittiin dararame.
kanaaf isaa ba'alan bahi waa hundatti jiruu mana keenya keessa akkamitti wal qixxaachuu dhabde inni tanaafis hinaareen akkamitti kas ta'uu dhabde hinaareen wanni siidhaaf nu walumaa gala hinaareeniidha nabii keenyaatu salawaatu rabbi salaamu alayhi nu dhaame laa taqdab jaanii nu dhaamanii ani sarraan tana dhaamsa kanaan siidhaamu barbaade haa ta'u garuu hoggaan akkana jedhu wanni nama aarsuun jiru jechuu hiyyaa miti waan ibidda nama kaa'u jira waan barbaree gara nama naquu jira waan barbaree nama waan ibidda nama kaa'u san irratti ati gaazexootti na itti gaarii miti saniif waan gadambeenyi takkatti jiruun tun isumaatti tana hadhooyituma tana waa garii hadhooyituma tana seeqinsaan haa dabarsinu itti qoflaa haa bira kunnu itti qoflaa bira kutuun aduwwii keenya garaa goba nuti immoo akkami jennee booyaa oolu san immoo aduwwii keenyaa fi nama silaa nuti akka nu gammaduun barbaanne hundi kan nu gammadu taasisa karan taane nu oofa waan injifachuu qabnu kan injifanne nu godha akka jaan namni tokko gaa aare yoo seeqe yoo qofle yookaan waan san sammuudhaan dafee bira kutuu danda'e dafee waan godhu yaadata jaan yoo aare immoo waan godhu hin beeku kanaaf sammuunsa aktiif hin taate jechuun nama haaru yeroo hedduu kara gowwummaadha kara waa balleessuudha kara laaquudha deemti malee aktiif taate ayiliidhaan waa bira kutuu danda'u hin harkatu waan ta'eef jecha aararraa haa fagaannu dallansuurraa haa fagaannu waa garii taaktika qabnu hunda haa fayyadamnu haala mana keenya keessaa bultii teenya keessaa jireenya keenya keessaa gara aaraa san dhiifnee gara siistemaa fayyadamutti haa deebinu gara sammuu teenya aktiif godhutti haa deebinu gara waa hunda seeqinsaan isii simachuudha qoflaan isii simachuudhaatti haa deebinu baay'ee galatooma salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu